በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበውነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዛብፃን እስከዛት ሰዓት kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoollee qulqulleettii dubaroo maariyaam kabajaa fi gargaarsa argamtootaatiin marfamtanii kan jirtan hundi keessaniyyuu maqaa waaqayyootiin akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan amiin. galateeffamuun amala isaa kan ta'e waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya yesus kristos maqaan isaa kan galatamee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u amiin. addaan baatuti ati teenya ati qulqullootaa kennan fannu jala waadaan qaraaniyoo qulqulleettiin dubaroo maariyaam kan galateeffamtee fi kan kabajamte nuuf haa taatu amiin. kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jedhu macaafni qulqulluun qulqulloota ergamootaa qulqulloota tolootaa qulqulloota wareegamtootaa qulqulloota duukabootaa toltoota waaqayyootti dabalatee akka kennaa fi kabaja isaanitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an amiin. baga ayyaana cuuphatiin singee waliin geenya hundi keessaniyyuu baga geessan baga geenya. isin cuuphamuuf anaaf barbaachisa ati immoo cuuphamuuf gara koo dhufta. wangeela Maatiyos boqonnaa 3:14. egaa ka fedhaa fi eeyyama waaqayyoo yeroo ta'utti fedhaa fi eeyyama waaqayyoo yeroo ta'etti sa'aatii kanaan kan nugee gooftaan keenya fayyisaan keenya yesus kristos kan galatamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u amiin. egaa ka guyyaa har'aa kana kan waliin barannu waa'ee iccitii cuuphaa yookiin ayyaana cuuphaa kana ilaalchisee cuuphaa jechuun maal jechuudha, akkasumas cuuphaan yoom raawwatee cuuphaan bakka mitti yookiin immoo akkamiin raawwatee cuuphamuun faayidaan isaa maalidha kan jedhu waliin barannaa jechuudha hundi keessaniyyuu. egaa ka gooftaan keenya fayyisaan keenya yesus kristos osoo hin dhalatiin duratti waggoota 5,500 duratti gooftaan keenya fayyisaan keenya yesus kristos gaddi addaam yeroo balleessu sanatti jechuudha gooftaan keenya yesus kristos yeroo sanatti waada inni galeef ture injira ture. waada inni sunis maalidha? addaamin balleesseen booda gaabbitti deebii bifa gaabbitiin gooftaa kadhachaa ture, waaqayyoon kadhachaa ture. gooftaan keenya fayyisaan keenya yesus kristos waada inni galeef san raawwachuuf jecha bara murametti Ibroota boqonnaa 4:4 irratti akkas jedha. bara murametti barri murame sun yeroo goo gooftaan fayyisaan keenya yesus kristos durbeerra dhalatee jedhee akkasitti ittiin kaa jechuudha yaa maatiiwwan waaqayyoo. egaa ka nuti kan ilaallu qabnu guyyaa har'aa kana waa'ee iccitiin cuuphaa maaliif yoom akkamitti akka raawwate waliin nu hubannaa jechuudha. kanaafiyyuu akkasidha gooftaan keenya fayyisaan keenya yesus kristos yesus yommus yohaannisiin cuuphamuun akka isa cuuphuuf galiilaadhaa gara yordaanositti dhufe jedha yaa maatiiwwan waaqayyoo. galiilarraa gara yordaanositti yeroo dhufu gooftaan keenya fayyisaan keenya yesus kristos yommuu dhufu sanatti yesus kristos qulqullichi yohaannis cuuphaan namoota gara cuuphaa ture jedha. yeroo dhufutti siinaan cuuphamuun anaaf barbaachisa malee ati immoo cuuphamuuf gara koo dhuftaa jedhee gooftaan keenya fayyisaa keenya yesus kristos yohaannisiin gaafate. fayyisaan keenya yesus kristos akkasittiin jedhe yaa maatiiwwan waaqayyoo jedheen. yesus garuu deebisee waaqayyoon duratti waan qajeelaa ta'e hundumaa akka raawwachuuf waan nuuf ta'u amma ani ittisuu dhiisi jedheen. yeroo kanatti yohaannis qulqullichi yohaannisis ittisuu dhiise. yeroo kana gooftaan keenya yesus kristos gara laga yordaanositti seene jedha yaa maatiiwwan waaqayyo. laga yordaanositti yeroo seenu kanarraa kaayee yohaannis ittisuun yesus cuuphame bishaanicha keessa akkuma
bishaanicha keessatti jechuudha yeroo sadiin harka Yohaannisiitiin Yesuus Kiristoos ni cuuphame. Yeroo inni cuuphamu keessatti bantiiwwan samii hundinuu ni banaman jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Bantiiwwan samii hundinuu ni banaman, achumaanis hafuurri Waaqayyo akka gugeettiin gadi bu'e yookiin akka gugeettiin gadi dhufe isa irraa bu'uun isaa ni arge jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Yeroo kanas kunoo sagaleen immoo inni kun ilma Waaqayyo, ilmi kun ilma koo isaan jaaladhuu fi itti gammadu jedhe. Sagaleen Waaqayyooti siccitiin Sillaasee sadummaan Sillaasee guyyaa ifa ba'eedha jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Guyyaan har'aa kun guyyaa addaati. Guyyaan har'aa kun guyyaa gammachuuti. Guyyaan har'aa kun Addaamiif yookiin dhaloota Addaamiif hundaaf guyyaa bilisa itti baasedha. Guyyaa har'aa kun gooftaan keenya kan cuuphameef cubbuu qabaatee irraa of qulqulleessuuf osoo hin taane cuuphamuun isaa fakkeenyota jiran yookiin kennaawwan jiran keessaa tokko cuuphamuun isaa kan barbaachiseef inni tokkoffaan maalidha seetan raajii faarsaa Daawititti himame raawwachuuf. Maal jedheen faarsaan Daawit raajii isaa keessatti maal jedhe? Galaanni argee ni baqatte, galaanni argee ni baqatte, lagni Yordaanus gara boodetti ni deebite jedha. Faarsaa Daawit boqonnaa 400 lakkoofsa 14, lakkoofsa boqonnaa 414 lakkoofsa 3 irratti akkasittiin jedhe yaa maatiiwwan Waaqayyo. Faarsaan Daawit lagni Yordaanos gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo cuuphamuuf deemutti lagni Yordaanos gara duwwaatti ni baqatte jedha yookiin immoo ni deebite, gara booddeetti ni deebite. Qulqullummaa isaa arguun akkasumas immoo ajaa'ibummaa Waaqa keenya arguun wanti hundiyyuu uumamti hundiyyuu ni ajajamuuf waan ta'eef gooftaan keenya yeroo cuuphamutti bantiin ni baname, bantiin samii baname. Akkasumas immoo hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin irra bu'e, hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin irra bu'e. Jechi abbaa duumessarraa kunoo sagaleen ni dhaga'ame. Innis maal jedhe seetan yaa maatiiwwan Waaqayyo? Kunoo ilman jaaladhu yookiin kan itti gammadu isa kanaadha jedhee Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti nuuf kaa'ee jira yaa maatiiwwan Waaqayyo. Egaa akka gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos cuuphamuun isaa raajiiwwan tokkoffaan galaanni argee baqatte, lagni Yordaanos gara boodatti deebite. Kanaaf faarsaa Daawit boqonnaa 114 lakkoofsa 3 irra jiru san raawwachuuf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni cuuphame. Inni lammaffaan immoo wanta inni hojjete akka nus ittiin hojjennuuf, wanta inni hojjete nutis akka hojjennuuf fakkeenya nuuf ta'uuf jechuudha. Maatiyos Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15 irratti wanta inni hojjete kana nuuf hojjennuuf yookiin fakkeenya nuuf ta'uuf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ni cuuphame. Cuuphamuun isaa nutis akka ittiin cuuphamne mucummaa Sillaasee ittiin argannuuf yaa maatiiwwan Waaqayyo. Cuuphamuun gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos inni lammataa jechuudha. Nutis akka isaaf cuuphamne mootummaa Waaqayyo akka dhaalluuf jechuudha. Akkas jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Wangeela akkasittiin jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Gooftaan ofii isaatii cuuphame cubbuu nuuf hundeesse. Cuuphaa nuuf hundeesse. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti gooftaan ofii isaatii cuuphamuudhaan cuuphaa nuuf hundeesse jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Kanaafiyyuu inni cuuphame cuuphaa nu barsiise, nutis irraa baranne. Cuuphamuun keenyas nutis cubbuu irraa qabnurraa cubbuu yakka keenya dura gaabbii cuuphamuun duratti gaabbii gallee Waaqayyoon kadhannaadhaan kanaan booda immoo cuuphamne cubbuu akka ofirraa dhiqnu Waaqayyoon nu barsiise jechuudha. Fakkeenya nuuf ta'uufidha kan nutti hime jechuudha. Kanaafiyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan cuuphameef inni lammaffaan fakkeenya nuuf ta'uufidha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15 irratti akkuma jedhu fakkeenya nuuf ta'uuf biyya lafaa kana dhufe akkuma jedhutti. Inni sadaffaan immoo laga Yordaanositti gatame. Laga Yordaanositti gatame kan ture xalayyaa gabrummaa bilisaaf balleessuufi jechuudha. Laga Yordaanositti gatame kan ture xalayyaa gabrummaa balleessuufi jechuudha. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 akkuma jirutti jechuudha. Laga Yordaanositti gatame kan ture xalayyaan gabrummaa balleessuuf gooftaan ni cuuphame jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo.
Egaa ka Addaamii fi Hewaan yommuu abboommiin diigame sanatti Waaqayyoon itti dheekkame. Jannata keessaa ba'aatii seexanni bittaa ittiin jabeesse. Isin dhiyeesse. Seexanni ittiin dhiyeesse. Yeroo kana ifama guddaa isin jecha Addaamii fi Hewaan yommuu abboommii diigamu Waaqayyoon itti dheekkame jannata keessa ba'uunitti seexanni bittaa isaa jabeesse isaan hidhees ture. Akkuma dubbatetti jechuudha seexanni Addaamii fi Hewaanin hidheeti ture. Akkas jedheeni Addaamin garbaa daabiloos Hewaaninis garbittii daabiloos jedhee ergaa digdii yookiin immoo limistoonos jechuun jecha barreeffama hin banne yookiin baduus kan hin dandeenye bishaaninis ta'e akkasumas immoo balleessan kan baduu hin dandeenye barreeffamni irraa hin haqamne irratti mallatteessise jedha yaa maatii waan Waaqayyo. Barreeffama irraa hin haqamneen seexanni yookiin daabiloosiin Addaamin garbaa daabiloos akkasumas immoo Hewaanin garbittii daabiloos jedhamee xalayaan gabrummaa sana tokkoon Si'oolirra lammaffaa immoo laga Yordaanos kana keessatti awwaale ture. Yeroo kana immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos cuuphamuu isaatiin yeroo inni cuuphamu kanatti jechuudha cuuphamuu isaatiin cuuphamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jechuudha laga Yordaanos keessa xalayaan ture sun yookiin immoo xalayaan achi jiru sun ni barbadeeffame yookiin ni balleesse. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga Yordaanos keessatti kan awwaalamee ture san jechuudha xalayaa san ni barbadeesse jedha maatiiwwan Waaqayyo. Egaa kana kan dubbate gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo laga Yordaanos keessa ture sanittis laga Yordaanos keessatti kan jiru sanis